Taajjabdoonni gaadii fi gamtaa Afrikaa naannolee biyyattii garaagaraattii fi magaalota Finfinneef Dirree Dhawaatti bobba'uun adeemsa kenniinsa sagalee filannoo waliigalaa marsaa 7ffaa Itoophiyaa hordofaa turan irratti gabaasa duraa isaanii ibsa waloo miidiyaaleef kennanii foomsaniiru. Kutannoon lammiilee biyyattii hanga halkan keessaa sa'a 6tti hiriira dheeraan eeggatanii filachuun mirga dimokiraasii isaaniitti dhimma ba'an isaan ajaa'ibuu fi biyya kamittuu kan hin argine ta'u kan kaasan dursituun garee taajjabbii IGAD Dr. Ispeesiyooza Waandiraa Kaazibuweedha. Dr. Ispeesiyooza itti dabaluun filannoon Itoophiyaa marsaa 7ffaa tasgabbaa naga qabeessa deeggarsa qaamolee nageenyaa olaanaa kan qabuu fi teekinooloojiin kan deeggarame ta'uu ibsaniiru. Election officials, security personnel. Raawwachiiftonni filannoo qaamoleen nageenyaa, taatonni siyaasaa fi mirga dhala namoomaa akkasumas lammiileen dirqamaa isaanii bal'inaa fi ogummaadhaan bahachuun wayita filannootti filattoonni mirga dimokiraatawaa isaanii fayyadamanii akka filatan taasisaniiru. Gareen taajjabdootaa filannoo IGAD cichoomina uummatni Itoophiyaa mirga dimokiraatawaa isaa fayyadamuu fi filachuuf hanga halkan walakkaatti hiriira dheeraarra ture taajjabeera. Hubannoo filattootaa ilaalchisee uummanni akkaataa itti sagalee kennuu danda'u irratti hubannoon sirrii ta'e kennamuufiin filattootaaf haala mijataa kan uume ta'uu ibsaniiru. Filattoonni miiliyoona 54 ol galmee dijitaalaa fi waraqaan galmaa'uun filannicha irratti hirmaachuu akkasumas naannoleen rakkoolee nageenyaa qaban naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa bakkeewwan muraasaan alatti filannoon karaa nagaan gaggeeffamuus ibsaniiru. Due to security concerns. Sababoota nageenyaan wal qabataniin naannolee Tigraay fi naannoo Amaaraa iddoowwan muraasatti filannoon hin gaggeeffamne. Haa ta'u malee Itoophiyaan adeemsa marii biyyaalessaa gaggeessuurra jirti. Akkasumas waliigaltee biyyaalessaa cimsuuf inisheetivii riiformiiwwan garaagaraa taasifteetti. Mootummaa dimokiraatawaa ijaaruu cimsuu fi jajjabeessuu irrattis argame. IGAD filannoon biyyaalessaa marsaa 7ffaa karaa naga qabeessaa fi dimokiraatawaa ta'een gaggeeffamuu isaaf lammiilee Itoophiyaa fi qooda fudhattoota hunda galateeffateera. Dursaan ergamaa garee taajjabdoota gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Keeniyaa duraanii Uhuru Keenyaataa gama isaaniin hojii mootummaan Itoophiyaa ijaarsa sirna dimokiraasii cimsuuf hojjete dinqisiifatanii filannoo marsaa 7ffaa kana irratti hirmaannaan lammiilee jabaa ta'u iftoominni kan keessatti mul'ate hirmaannaan dhaabbilee siivilii guddaa akka ture qophiin olaanaan kan itti taasifamee fi gumaachi miidiyaaleen biyyattii taasisan olaanaa ta'us kaasaniiru. Essential election materials were available in all polling stations observed. Meeshaaleen murteessoon filannoof barbaachisan hundu buufata filannootti yeroon gahuu argineerra. Kun ammoo loojistikiin filannoof barbaachisu gahaan jiraachuu agarsiisa. Yeroon filannoo dheerachuun filattoonni bal'inaan akka irratti hirmaatanii fi filachuurraa akka hin dhorkamne ta'eera. Adeemsi filannoo marsaa 7ffaa Itoophiyaan gaggeessite bu'uura seeraa Itoophiyaa fi idil addunyaatiin gaggeeffamaa akka ture taajjabbii isaaniin kan adda baafatan ta'uu kan ibsame Keenyaataan gamtaan Afrikaa jala bultii filannoo irraa eegalee qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii bal'aa taasisaa akka tures yaadachiisaniiru. Qondaaltonni filannoo fi qaamoleen nageenyaa guutuu Itoophiyaa keessatti argaman itti gaafatamummaa isaanii haala gaariin bahuu isaaniif Keenyaataan galateeffataniiru. Filannoon itti aanu hundaammata akka ta'uuf mariin siyaasaaf hawaasummaan bal'aan gaggeeffamu akka qabus dhaamaniiru. A great nation like Ethiopia. Biyyoonni guddoon akka Itoophiyaa carraa kanatti fayyadamuun marii siyaasaa fi hawaasummaa gad fagoo uummattoota keenya waliin taasisuu qabdi. Warreen dhiibamneerraa jedhan gara mariitti fiduun Itoophiyaa hammattuu fi tokkoomtee uumuun biyya ardii keenyaaf abdii taate taasisuu qabdu. Gareen taajjabbii lameenuu ibsa isaaniin gumaachi mootummaan Itoophiyaa milkaa'ina filannoo kanaaf taasise olaanaa ta'uu kaasanii hirmaannaa dubartootaa dabaluu, reeshiyoo filattootaaf buufata filannoo jiru xiqqeessuu fi qaamolee keessaa afne jedhanii yaadan ammachuu akka barbaachisus dhaamaniiru.